Awwaawwan isee warra qabatti zidhaan jiru. Tummi nurra fuudha garuu galuu qabna. Kuma nama malee ta'u adabbiin. Adabbiin kuma nama malee ta'u taabii si lafatti hin balleessin agootittii kana jechuudha. Ayi dooktoriin dumamte gaa. Kuma nama galchaa please. Please jabaadhaa kabaar. Eme kuma 500 galchaati hojii rabbiin beekamu. Bomboliin ol daddarbadhaa. Bomboliin ol daddarbadhaa. Waan ana dabu moo dargitan biti waan ajaa'ibaa dabu kuma nama gahe. Waan ajaa'ibaa. Double tap guys. Uffatatti baafadhaa kana geenyeen dadhabnu uffatatti baafadhaa guys. Double tap guys waan taatan. Family. Tokkummaa garuu kaleessa baay'ee dhaarsite irra bakka asii godheerra bakka habiibii qoqaan. Tokkummaa. Maaluma adabsiisuu fakkii keessee waan qabu fidhataa. Habiibii bakka amma booda utuu ati ratumtee rakkoon hin jiru. Galatoo habiibii. Gaada dabamtee Habiibti jedhi abbaa. No isii malee kan biraati bar kuma lama seenneerra argaadita kuma lama seenneerra. Habiibti galatooma kan siya dabbuu asi. Ay numa bagamte. Situmti wallahi. Ijoollee double tap garuu taa'ee jirra takka namni nun galaafanne galatoomi tokkummaa koo galatoomaa ulfaadha maqaa keessi labbee kaawwaa buudhii seesii argite ani dhaadhi taasise asirra jirta galatoomi lubbu tumi masaa dhugee wallahi tum qaxaqqat yaa rabbi taa'ee jirratti nu baraa yaa rabbi nu baraa eeyyuu adabbii wama siidhaa maluna daba. Har'a booda qorataan obboleessa kiyyaa jaalallee koomitii nan dogoggoree biqiltuu noo barbaadde jaalallee godhattu yoo feete obboleessa godhattu qaalii biqiltuutiin hadeemu jetta yeroo shan waan isin jedhe kan lammaffaa an biqiltuu waliin xiiqii qabu nan balleessee gootittii koo hunda caaltuu koo tokkummaa beekaa dhiise tokko. Ijoo kana wayyooti. Lammaffaa kana goota hodhiin immoo. Biqiltuuf tokkummaan hin dandeessanii bakka biqiltuu qorataallee kan keeti siidhiisee irra booddee hunduu lafa feeti raqi. Dhageeffadhu. Qixaati tokko keessatti qixaatii wal fakkaataa lama nama adaban. Ayyee ishinaa galeera yaadni kee ayyee lama sin adabu isa kaasitti cimsanii isa kan biqiltuu sana laafaa godha. Lama biqiltuu tokko lama qorataa ta'uu qabu. Walfakkaataan no. No waa biraan godhas kan waa biraan godhas kan biqiltuu tokko ittiin sii godhe sakaan sitti jajjabeessa akka ittiin adabamne jechuudha sakaan. Biqiltuu amma biqiltuu waan ta'e biqiltii haadha jaalalaa gootitti qorataan kan kee ta'uu barbaade yoo barbaade obboleessa godhadhu yoo barbaade jaalallee godhadhu kan sii dhiisee. Amma qoratamatti maktee bar. Qixaatii lama walfakkaataa. Adabbii tokko bar. No adabbii tokko. Adabbii tokko ilaalna sitti maayir kun adabbii tokko lama gaafan jedhe lamaa jechuudha biqiltuu yoo feete qorataa fudhadhu obboleessas godhu jaalallees godhadhu har'a booda qorataa biraa deebiiraa qorataan kan keeti yoo feete tumii sirreeffadhu yoo feete haxaa sirreeffadhu ana obboleessa qorataan har'a booda jettu let's go lammaffaa aniif qorataa ilaasa tokkoffaa ammaata aniif qorataan obbolummaa mana kana booda waa walitti hin qabnu biqiltuun yoo feete jaallattu Ofeete dhiiftu ijoollee double tap tokkummaaf biqiltuun gadhatuma lammaffaa. Qixaatima tokkoffaa keessa jiraa lammaffaa hin gaggabaabsita wanti isa fudhachuu jettee siifan gabaabsa rakkoon hin jiruuti. Lammaffaa waan itti hin adabamne lammaffaa maanyi kana qofa laafaa goone sakaan cimsina si'adha cimsina. Double tap godhaa kabal taatan double tap guys double tap. Hundi keessa double tap adabbii lammaffaa. Maal na daba adabbii lammaffaa. Malah ada pada bila mafaga isra kabar dia ada bila mafan. Share ko da family. Pintar tu bala ke salit etes. Ye tha abbat. Idhar tu bala ke salit etes. Sadafa. Ijore tap screen. Ona mote boda alla yara bukti dah. Sadafa double tap guys. Double tap goda. Sadafa kaiti
ulfatai kai nagaadhuma kana ulfatai carqee of keessa tuuli ulfatai akka nama daa'ima ulfaan jiru bakka olii gad akkas deddeebi jechuudha achi xiqqoos. Sadii baay'isa guys. Ulfata. Kai ol kai deddeebi gaa. Ulfeessu sirriitti mul'achu. Ulfatai kai olii gad deddeebi bara keessa. Oi. Inni dadhabde fa'i bakka. Sadii baay'isa abaaboo fur guys. Please abaaboo fur. Abaaboo deebil. Kan nyaatame. Abaaboo fur darba. Abaaboo fur please. Sadii nama bira. Abaaboo sadii darbaa kabaal taatan lama kan biraa guys. Abaaboo lama. Ada diqqan harkaa laafee diqqa afaanii namaati. Isin koomenti kana barreessee dha dogoggorti. Kan ulfatai. Guuteen abaaboon galata. Waa'ee ulfata amalee qorataallee biqiltuu dabarseen kan jechoota itti fayyadamtallee hin fayyadamu. Mustahiil bu'ee dhabama malee. Wallaahi yeroo biqiltuu sin kuma lama laakinnaa adabbii cimaa miti adabbii sin bu'aarsuudha. 2,000 nagaa 500 seen. 500 seen waan ta'eef yoo na dadha biqiltuun goota qojjechisiin naman ta'u. Sadiin baay'isa guys. Dabil guys. Amma 500 seenuu dandeenya akkuma qabdu miti. Biqiltuu infaarsu. Guys. Dabil guys. Baay'isa please. Triple guys. Please sadiin baay'isa 500 wal gargaaraa please. Please wal gargaaraa. Triple guys. Triple kana fayyadamu. Abaan fayyadamina dabil guys. Triple guys please. Rabbi wanti kayda undu sadiin baay'ata guys. Triple sadiin baay'isa guys please sadiin baay'isa yaa sabaa sadiin baay'isa uummanni rakkatee dhume guys sadiin baay'isa please sadiin baay'isa nu jalaa dhume utuu biqiltuu king hin jechisiisin baamnaa dheerra utuu biqiltuu king hin jechisiisin nu galaafatan kaa achi nu galaafatan. Abdiin kutachiifte. Eebii koo amma akkasimoo amma abdiin qabamu. Itti ilaalluuree amma dabbiin itti ilaallamu maal goona ree? Mustahiil adabdee taani. Wallaahi si adabamoo jecha. Daqiiqaa tokko itti tafe. No dhaabi. Daqiiqaa tokko itti tafe. Kot. Daqiiqaa 3 daqiiqaa 5 guutuu adabamta habiibti. Daqiiqaa tokko itti na adabamuufi. Daqiiqaa tokko itti tafe. Kum sadii galchaa. Ila kun ulfa kaawwadheeraa mi adabamee keessi adaba. Gadheen na galaafatte wallaahi. Kum sadii. Gadheen na galaafatte. Dabaltaa fi guys. Sheer naa godhaa namarratti qaa sheeriin godhadhaa adda sheeriin godhadhaa qaa maqaan naa baasuu dide. Sheer godhi eenyuun maqaan naa baasuu dide. Namarratti sheer godhamu malurratti sheer godhi lubbu. My family. Guys saayii irratti na duwwaa sheer godhi maaqonni isaa miti. Sheer itti godhi. Sadii. Maqaan naa bahuu dide bar. Har'a wal qaqqabuu qabnaasi. Oonam biqiltuu jala taa'ee dhaggeeffadhu waan hin jechisiisuu deemu. Mo'uun keenya nuun. Saatii dabalanii nu nagalaafachuu immoo. Utuun dhumin saatii dabaluu sila. Waliin beekanu ammallee dhumne iyyoo. Saatii dabaluu. My family. Nu adabde gaa adabamnee nuus. Live godhi fayyadama. Family kun sadii. Adabamnee reechuudha. Namooti isa jecha kana. Gilaabii yoo jiraate gilaabii keessatti waa gadi buusa. Adabamnee bakka abdii kutadhee. Amma adabbii keetti fufi gaa adabbii keetti fuuf amma. Ani immoo boodan si adaba waan ta'eef yookaan waliin balleessinaa yookaan itti fufti. Wallaahi hin balleessu. Hin kuune siifan adaba. Guys. Adabbii kee madda ayyee. Qarqaaraa gilaabii fayyadama. Wal qarqaara. Amma siin adabbii akka ulfaatti jetta olii gadi ulfatai. Bu'aan mul'isi guutuu kee mul'isi dha. Guutuu kee mul'isi ulfa sirriitti godhatu. Dabaltaappi guys. Dabaltaappi. Olii keessa dabaltaappi. Ila kun olaa. Guutuu si dhagaa jiru. Fuulli kee sirriitti mul'achuu qaba. Fuula kee mul'isi. Yaa Rabbi. No. Naa mudatu. No akkamitti adabbii fudhattee jenna ree eenyuun ree namni siisa waraabbatee deemu fan habiibti. Fuula kee waliin. Dabaltaappi. Family. Guys dabaltaappi. Family taappi. Dabaltaappi guys. Dabaltaappi lis. Taappiidhaan nu dursaa jirti. Waraabbattu sin immoo. Dabaltaappi godha. Yeroo sadii akkana godha akkanaa kaasaa yeroo sadii. Raawudii dabadabboo ulfi baree eewa qoyam algaa gubbaan ba'a. Habiibti fuula kee mul'isi daqiiqaanuu jalaan fixinii. Abbaan mul'atu wanni agarma.
La bilbila keetti qool fuudhi gara miila keetti dhokatu xiqqoo amma jilba kee ga'utti rakkoon qabuuti. Gara fuula keetti mul'isi. Garaa keetti gara fuula keetti mul'isi gara fuula keetti. Yaa fuulli kee sirriitti mul'achuu qaba eenyu akka taate beekamuu qaba bar. Hai. Double tap guys. Ijoollee taappii godhaa kan faaltaatan maa irra tare yeroo sadii akkas xaqqi godhaa. Yeroo sadii taap godhaa. Akkanatoo. Akka waan mucaan sirrii baa jirtu jedhi bakka akka. Fuula kee dhoo bilbila xiqqoo ol deebisan mallee latti godhe bilbila xiqqoo si jala isaa kana. Bilbila jala isaa xiqqoo akkas godhe. Dabboon na dadhabsiisteeyyuu. Dhuguma akka dhugaatiin na dadhabsiisteeyyuu. Maa ulfasi keessee raayyuu ulfaata dadhabdee wabba kana rabbii jedhi. Way harkaan qaba. Gabboo haara hajjatisee gaftii gaaraa baala. No akka ulfaa godhe eeyyoo harka kee irraa kaasisa kan harka keessa kan irraa kaasa. Ayaa warraa qorataa seena. Mucaan kan eenyuuti waan asi gaaffinaa deebise gaamma amma waan asi gaaffinaa deebise. Mucaan kan eenyuuti harka kee tokko gallakkisi. Qorataa. Abaaboo gurgaazi dhaabbata jechuudha mul'atu sirriitti abaaboo sadii nama biraa fudhu sadii kan biraa abaaboo sadii lama kan biraa gaayis lama gaayis bilis abaaboo lama darbaan jalaan gubina abaaboo lama gaayis bilis abaaboo lama maal taatan nama biraa jiituuf suusuu malee nama biraa nama tokko kan biraa galatooma kan eenyuti ree mucaan faamilii guutaa. Hana ibarat naga dia mana gafatan ulin. Please kubala mana gama sini ini madamna. Devil guys. Mucaan kan eenyuti natti mi waan si gaafadhu. Yeroo dhibba si siima oolaa. Devil guys please devil lamaan baay'isa guys. Devil. Tokkummaa dadhabee. No dhaabbadhu balaa dadhabdee miti devil guys. Devil family. Susu, jirta. Devil guys. Devil please. Garaa gaafa dhennaa debiliin dhume ulfi kana baatee. Devil guys please. Boy family kan koo debilii fayyadamu. Devil maal taatan? Devil guys. Family Devilii guys. Okay, amma waan asi gaafu adabamtaa. Okay. Mucaan kee ji'a meeqa? Doktor amma deegaa inni mutti dhaabbadhu. Mucaan kee ji'a meeqa? Ji'a 8 walakkaa. Meerra abbaan mucaa eessa jira? Iddoo hojii jira. Kan eenyuti jette mucaan? Qorataa Maikee. Kan qorataa seenaati? Dhiira moo dur balaaltee ta'a hospitaala irratti mucaa kee? Dhiira. Sanuu lakkuu lama dhiira. Okay. Dhiira yoom deessaree? Guyyaa amma ji'a 8 guyyaa 15 ji'a tokko booda. Okay. Mucaa si dhukkubaa ree ulfi kun si dhukkubuu nagaadhuma jirta miti ulfa bareedduudha miti? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mucaan sochootii asaasi godhaan jirtu miti? No, alhamdulillah daanaa jetti fayyaa qabdi. Okay. Gaafa dhalate maqaa maalitti moggaafatta ree? Beekaa. Kottu dhumeera bakka saatiin kee dhumeera kottu adabbii kee himadhu. Wallaahi billaahi adabuun qabamu. Waan adabama ka maal gaa? Akkuma si lalaafise naa lalaafise malee? Dhaabadhee ati bar akka keetiif miti kan laafe ulbichi. No, ana dabbii laafaan si filadhe si kan biqiltuu isaa si adabuun barbaade beektaa si naga inni diqqara faayina baate malee siin kun teessee dhumu. Qoy. Adabummaa adabuu diddan qoy gaa'es. Hayyee qoy nan erga amma adabbii kee himadhu. Warabbalisaa adabamuu qabdu. Warri waraabbattan dhaqaa poosti godhaa kottaa warri waraabbattan feesbuuk irra faa poosti godhaa. Hayyee. Tokkoffaa. Biiftuu ati mootii biqiltuuti jetta yeroo 50. Laa ilaaha illallah. Biqiltuu jala jirtaa beela kunuunsa tokko barreessi. Hayyee adabbii lafa
adabbii lammaffaa. Double tap guys. Baltaatan taappii dagattani. Hamma taphni dhumatuuf mataan dhaabbatta girgidda achi sittee mataan dhaabbatta. Maal adabbiin mataan dhaabbatan kan kumana maatiree. Lammaffaa jedhu. Sadaffaa. Qorataa yoomuu mootii dhiiraa tette yeroo dhibbaa. Naa yersi kan dhibban harka badaa'oo. Illa akka yaanu hin badu. Yalla. Ol kaatee sanuu lakkana akka gootee. Bayyee. Ol kaatee akka. Qorataan mootii dhibbaa. Sadiin baay'isa qopheessaa. Isfiichaalee nyiina dhumu. Isfiichaalee nyiina dhumu qo'ishi qorataa nan jedhaati rakkoon hin jiru. Qoratuma naa adabbii. Sadiin baay'isa abaaboo qopheessaa. Piliis seenaa dalagaa asirratti dhibba shanii maaliif taappii dagate namni kun hundi kuni? Maaliif taappii abaaboo furgaa'e? Abaaboo Sadi. Abaaboo furgaa'e? Sadi nama biraa fincila nama biraa. Guys abaaboo sadi nama biraa. Lam. Biitu thank you nama biraa lama. Nama biraa. Lama guys. Abaaboo lama. Isii jalaan libaa kuttaa kennaa wasii dhabdan. Thank you. Nama hunda kana keessaa abaaboo lama daldalii suusu thank you. Nama biraa tokko guys. Abaaboo tokko galatoomaa guutee. Amma trippil guys. Sadiin baay'isa piliis seenaa dalagaa sadiin baay'isa trippil taappi godhaa warqaan immoo double taappi godhaa. Guys dabilii fayyadamu. Trippil guys trippil. Aboosa ishee irraa godhaa waa biraa dadhabde ishee gochuun dadhabinaa. Sadiin baay'isa guys trippil. Trippil yaa fincilaa trippil. Sadiin baay'isa. Eeywa maaliifuu si achiin kenna. Okay qorataan mootii dhiiraati tokko qorataan mootii dhiiraati lama qorataan mootii dhiiraati. Ol ka'ii dhaabadhu harkaan kee akkas godhachi siiqa akka qaamni kan kee guutuu mul'atutti bar. Bira bu'aan nu qoree. Soofaas Arabiyaa Majlisa irra dhaabbadhu achi siiqi hunda dhaqi. Bakka tiraasiin jiru san dhaqi. Qoy rakkoon qabu qoy. Namula dhabiti akkasii. Maal jee? Dikoo achi siiqi. Bro asii dhugaa? Eewwa dhiqishuu asii. Sureen narraa bu'ee iyyuu qoy. Haadha wayii soqii chaarjarii hidhadhu mudhiitti. Qorataan mootii dhiiraatiin jedhaa? Qorataan mootii dhiiraati tokko qorataan mootii dhiiraati lama qorataan mootii dhiiraa qorataan mootii dhiiraa qorataan mootii dhiiraa qorataan mootii dhiiraati 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 soddomii tokko qorataan mootii dhiiraati 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 shantamii lama qorataan mootii dhiiraati 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 torbaatama qorataan mootii dhiiraati 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 sagaltama qorataan mootii dhiiraati 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 meeqa? 79 suuta jedhillee. 86 qorataan mootii dhiiraati 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 qorataan mootii dhiiraati. La ilaha illallah. Bosi ayisi sun jedhu. Gas tata gura. Engkol bitu tapping gotanu. Engkol bitu. Animo. Warra komenti simiti warra komenti kol human. My family. Adarada ada sisa akka gotan guda share godati nu mana da ba isa rabbi jedati nu mana da ba fani share goda ime muslima share godi me nama be tularati share god susun share god maltat
Suusu wareegamii na adabsiisu. Waa wareegamtee na adabsiisuu hin dandeessu irra tokko. Aboo rabbiidhaati wareegama kaffalaa namoosisaa. Tumuni giiftii sitti fixadhee jette sara jaadadhee. Waaltu jira hawwii moodel laayif. Puush godhi ka puush jedhu waan jiru hin argita. Puush godhi kan argita waan jiru. Dabli irratti in argita waan sana booddee. Mana kanatti warri aadi fireendii kiyya taatan puush gootan malee na jala seentanii hin bayinaa mucaana na adabsiiftan malee. Family. Puushii. Koi ka subudi. Subudi tika ina rifatte ka swi challenge ina dhufu bar. Kun silaa dhibba lama nuu ta'a jechuudha. Siigalee yoo sadiin baay'isee dhibba sadii nuu ta'a jechuudha. Waa yaa baaboon boodan jiru. Waa swi challenge ina dhufa baaboon lafatti dariiraati hojii rabbiin beekamu. Hayi. Minooraa jechuudha. Share godhaa inaanii ijoollee na bira teessee na laata. Double tap guys. Sumuni makuma siti makol fitarre isi sumuni demo gaafate malee ala sumuni demo. Hai. Double tap guys. Pi challenge ammas pi challenge dhufu. Why family kan ko me sabda bora. Double tap guys. Double tap please. Onon qorataa obboleessa kootiin jechisiisi mootuu narra moo'e. Wallaahi qorataa obboleessa kootii qorataa obboleettii kiyyaa halaalii ana haraami jetti wallaahi gana yetaa abbaatu. Wallaahi hin jedhu. Kwaas bichaale jiru guys. Bicha abaaba qopheessaa. Qorataan obboleettii kiyyaa halaalii ana haraami jetta wallaahi. Mustahil. Maala si waanan si adabu beekamiti maal? Fayyaan qabu moo? Double tap guys, double tap. Double tap godhaa guys. Winii si sadan sana balleessuu qabna waa biraa dadhabne illee. Speech challenge hin jiru. Qorrate bakka speech challenge hin jiru. Speech challenge hin jiru. Speech challenge irratti wal ilaaluu keenya wayyaa. Bira qabaanus dhabaanus. Ijoollee maa share hin gootanu. Mee fuula koo gadi qabaati share godhaati. Fuula koo gadi qabaa share godhaa yeroo sadii akkana gootu laa harka keessan irraa fuutu. Yeroo sadii xaqi gootanii kaatanii harka irraa fuutu. Ammoo sadii xaqi gootu harka irraa fuutanii koppiliingi gootanii. Koppiliingi gootanii ol deebitanii yeroo sadii xaqi gootu. Ammoo harka irraa fuutu jechuudha. Sinii galeem ilaa akkasitti kunoo. Deemne kunoo laa akkasitti. Amma deemne laal. Kunoo akkasitti illee akka. Ababoobsaa ilaa akkasitti kunoo. Efumaan beekani malee. Kunoo. Family tamaare. Kunoo akkasitti deemtan jechuudha. Harka kennachiiftu laa akkasitti kunoo. Yaa akkasitti deemtan taappiidhaan. Akkasitti isin beeka kunoo. Kunoo double tap akkasitti kunoo. Yeroo sadii xaqi godhaa akkas. Deema gataa ammallee itti muddaa. Itti muddi. Mallattoo tiktokii darbaa speech challenge akka geemii beellamaa sanatti dhufa. Ima muusiin jedhee bara isaanuu nama tamaare ofumaa waan fedhan dalagu. Nuka qabateetti guys nuka qabateetti yeroo sadii. Yeroo sadii akka nuka qaban. Family workee of biraa qaba. Meenu jala of agarsiisa as jira nuti as jira jedhaanii. Indalanna qixaaxiin asuu beekaa namoota isaas irra rakkoon hin jiru. Akkas kun dhibba sadii seenuu bira geenye kaala yeroo sadii akkas godhaa irraa fuudhaa. Ulfeessi maafan ulfeessa ree maal warra kootiin ulfeessa moo ulfaayati. Sadiin baay'isam. Amma gaa sadiin baay'isaa namni 500 asirratti wareegamatti kaffalee adabbii ga'uun keenya noolu jechuudha. 500 hin keenya waal ta'eef taappii. Abaaboo qopheessaa. Abaaboo qopheessaa. Sheer godhee namuu caan tokko. Abaaboo ofur qopheessaa amma gaa. Abaaboo ofur darbaa. Forward this guys. Abaaboo ofur darbaa. Abaaboo ofur darbaa kabaal taatan. Sadii nama biraa. Abaaboo sadii. Utunu jalaan numin. Lama nama biraa utunu jalaan numin miftaa. Sumuni thank you. Lama. Tokko Oromoo. Tokko. Nama tokko guys. Abaaboo tokkittiidha inni nu jalaa gubataa. Muuhe thank you galatooma. Asirratti uffata baafadhaa sadiin baay'isaa 500 darbaa asirratti waa biraa dhabdayye. Family. Triple.
Galatoomaa sadiin baay'isa. Sirii dabil gaayis. Naas keessatti. Sirii dabil gaayis. Sadiin baay'isa. Sadiin baay'isa. Amma sumunii utuu sila dhibba silaa asirratti kennite dhibba meeqa taa'etti. Faamilii. Sumunii gargaara. Sumunii gargaara sadiin baay'isaa yaa biyya. Piliis sadiin baay'isa kuma lama ugallee adabbii ajaa'ibaati. Piliis adabbii sadii hundu jalaa hin bahin. Adabbii sadii hundu jalaa hin bahin. Wai gilaabii fayyadama. Okkii giftaroon ejjinan dhufne jalatti miskiinnan faamilii hiyya kana walla. Sumunii gosa darbeeti bar kuma lama adabbii nama turi bakka ammaaf ofsi bakka. Wakka carraa booda 500 keessaa qabaattee sadiin baay'ise kuma lama nu galchita. Liqqee as kaadhaa kuma lama godhaan nu adabsiisaa waa biraa dhabde liqqee as kaadhaa nu bira. Nu bira qoqqobii nu biratti galaaye. Ay kolfiti mucaan. Sheer godhu. Qorataa dhiiftee tamiti dobsor. Doomeet afaan saniin bishaan qabbanaa dhuge. Ilaa kadiitti dhaabaarte. Maa? Habibi. Maa qorataa hoo dhiifte maa bareedduudha dhiisi moo qorataa siin ta'u. Doomeeti. Sittaa deebi'u. Edan tala tokko jana janaa irraa argite. Wallaan tala tokko jana janaa irra idee. Waliin haasa'e malee maa waa fudhate seetamuu. Namni sirriitti jaallachuun feetu ati. Friendam guyyuma tokko puushin gootu ati na jala naannofti maa iddeemtati. Guyyaa tokko puushin gootu faamilummaan koo maaliif ree? Friendam. Amma tokko maqaa keessa waan gaafa siin joo hin gootan. Wallaahi. Faamilummaan kee yoomiif hime? Aadi friendummaan keenya guyyaa tokko sappoort puush yoo waliin goone maa inni ree? Tokko ulfeessi naan jedhee akka waan eenyu wayi. Muca bira jiru maal taate maraatti mu ulfeessi. Warra namaan ulfeessaan abaarsan qaba seetimu. Hina. Double tap guys, double tap. Ila taappii dhiiftanii asaatti goree taappii dagattanii. Asaatti goree taappii dagattan yeroo sadii. Wini masih balik suap muda dah kau mau udah dalam dulu. Hai. Wini masih balik suap muda dah. Wini masih balik suap muda dah. Wini balik sih malah unni korata balik sih tamu. Injal tak korata kena garu. Wini jalan. Otoo fuudhee dhageesse maal goota qorataa nama utuu fuudhee jechuun. Fuudhu. Utuu warra faa qabaate yoo amma warra faa qabaate warra icciitii wayi. Fudhanaa qabaate. Ittuma heerumtaa? Maatii keessi abaare moo? Bishaan fudhaa qoyyu. Maatiin kennu nama akka kiyyaa eebbisee jiru qabu. Nama jaartii qabuttee heerumtaa ree? Quality fudhanaa qabaatu siin jedhee bar. Woyi. Qorataan ilmoo qabaa jedha. Ilmoo qaba qorataan quba qabdaa? Meeqa qaba? Lama qaba. Lama qofaa moo? Tiitaa. Ta'uu irraayyuu darbeeta. Baranaa qorataan ilmoo qaba jetti ijoolleen olii gaffiitti. Maal kun ibboo girrisaa miidiyaa kun? Wallahi billahi girrisaa miidiyaa kun namatti fuutee ilmoo namaa dhalchitee awwa girrisaa miidiyaa rabbi si na qajeelchu. Wallahi qaba jedha tokko na jalaa bar. Tokko bar wallahi qaba jedha na jalaa bar. Jalaa wallahi qaba jedha kakka taa'edha. Dhaga'iika. Icciitii qorataa sitti mana rabbii jedhi icciitii qorataa si himaa inni ilmoo lama qabaa. My family ababaa. Sadiin baay'isaa abaaboo fur darbaa yaa biyya. Nam sadi abaaboo fur guys. Sadii nama biraa. Thank you. Sadii nama biraa guys. Sadii nama biraa abaaboo sadii. Woi. Uummanni abaaboo akka ta'e dhume. Sadii. Tokko namni biraa. Lama guys. Nama biraa lama abaaboo lama. Abaaboo lama. Tokko namni biraa. Abaaboo lama guys. Abaaboo lama. Abaaboo lama dhabdee tokko.
Abaaboo tokko tokko nama biraa tokko. Tirippiliidha. Illallah wareegamaan guutanneera. Sadiin baay'ee sagaa ammas. Faamee tirippil. Mucaa firan qabu. Isheen naa godha jala teessee waan agenxaafini. Firan qabu hunda barbaade ishee itti godha.